Good afternoon everyone. Today we will try to discuss about obstetric and gynecology lessons. So stay with us. Egaa akkuma jalqabarratti dubbachuuf yaale har'a kan nuti ilaallu waa'ee obstetric yookiin immoo waa'ee gynecology jechuudha. Just garuu akka overview nu ta'utti har'a kan nuti ilaallu waa'ee obstetric topic jedhamudha jechuudha. Egaa baay'een keessan barattoonni fayyaa kana dura awareness isaa qabdan beektu jedheedha kana yaadu. Namoonni hin qabne immoo obstetric jechuun it is normally about health yookiin immoo waa'ee fayyaa jechuudha. Normally defined as a branch of medical science that deal with about pregnancy, childbirth and a postpartum period yookiin immoo a period which is extend till 6 weeks jechuudha. Haati tokko deessee booddee haga torbee ja'a jalqabaatti taayimiin jiru kan inni jedhamee waamamu maalidha? Postpartum period dha jechuudha. So egaa akkuma jalqabarratti sinitti himuuf yaale har'a overview isaadha kan nuti ilaallu. Obstetric gaafa jennu maal jechuu keenyadha?